naan jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jiraadha. Garee WhatsApp keessatti diin baradha. Garima kana keessatti gurbaa tokko wal barre. Gurbaan kun nama diin qabu. Si wajji bultii ijaaruu fedhanaan jennaan hayyee manguddoo ergadhu jedheen. Innis hayyee telefoon abbaa keetii naa kenni naan jedhe. Ani itti kenninaan abbaa kiyyatti bilbilee intalatee naaf kenni jedheen. Abbaan kiyya ni dallane. Karaan intalatti gaafatan akkanaa miti. Abbaa keetitti bilbilii himi. Abbaan kee manguddoo haa ergu jedheen. Abbaan kiyya lubbuun hin jiru. Gandi keenya immoo haalaan fagoodha. Obboleessi kiyya hedduu sinirraa fagoo jira. Dhufuu hin danda'u jedheen gurbaan. Abbaan kiyya waan jedheerraa deebuu dide. Maatiin kee gandatti natti haa dhufan. Akkasitti malee nikaasiif hin godhuu jedhee dide. Mee maal godhuu qaba? Gurbaa kana ofirraa dhiisuu qabamu maal godha? Obsaan isin hiikkadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Gurbaan biyya keessa afira tokkollee hin qabu. Lakki ni qaba garuu haalaan fagoodha jedhe malee. Biyya keessa taanaan bakki fagoodha jaanii irraa oolan waan jirtu natti hin fakkaattu. Wanni abbaa intalaatti bilbileef nagaya gaafachuufi miti. Intala naaf kana jechuutti jira. Nama intala naaf kana jaanii gaafatan ammoo kabajuun dirqama. Aadaa walii waliif kabajuun dirqama. Hamma yoomni jedhanii akka fedhan ta'uun sirrii miti. Inuma abbaan intalaa nama obsa qabu fakkaata. Telefoona bilbilanii intalatee naaf kennii namaan hin jedhan. Ammaas intala siifin kan ujeen dhorkan. Intala siifin kan naa manguddoo ergadhuu je'een. Gurbaan ammoo lakkii manguddoon ergu ammuma fidi jechuutti jira fakkaata. Dhugattuu kun adaba dhabuudha. Inumaa naannoo tokko tokkotti gurbaan intala fuudhu hanga gaafa nikaa hidhatuutti warra soddaan dubbisu. Warra soddaa dubbisuun salphinatti ilaalama. Aadaa gosa hedduu qabna. If eeguun akkaan barbaachisaadha. Mee iyyannootti aantu nuuf dhiyeessi. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Zaatu Qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani eega biyya Arabaa dhufee turee jira. Hanga ammaa hin heerumne. Heerumaaf hawwii guddaa qaba. Garuu waan gufuu natti ta'e tokko jira. Gaaf tokko abbaa kiyya telefoonaan dubbisee yaa abbaa umriin narraa deemaa jira. Mee du'aa naaf godhe akka rabbiin nama gaarii naaf fidu. Akka rabbiin na jaaru rabbiin naaf kadhu jedheen. Abbaan kiyya akka malee dallane hedduu naan lole. Amma booda jecha akkanaa sirraa dhaga'uun fedhu. Wanti biyyaa baateef dalagaadha. Adabadhu dalagadhu. Mallaqa waan dandeesse walitti qabadhu ka'ii gara biyyaa gali. Mallaqa keetiin asitti lafa siibinna. Gaafa biyyatti galte nama gaarii ilaallee si heerumsiisna. Amma booda waan akkanaa sammuu kee keessatti hin yaadin. Kanaan ala ati intala tiyyaa miti. Qabrii ta'e irraan dhaabbadhu. Atillee qabrii tiyyaarran dhaabbatiin naan jedhe. Dubbiin abbaa kiyyaa hedduu na rifachiiste. Gama kaaniin umriin dhaabbattee na eegaan jirtu. Yeroo kanatti gurbaa tokko wajji bultii ijaaruuf walii gallee turre. Booda irra gurbaa kana telefoona itti bilbilee an ammatti qophii miti. Rabbiin intala biroo siif haa baasu jedheen. Akkasitti carraa sanuuf jala dabarse. Achi boodallee ijoollee hedduutu bultiif na gaafate. Didee ofirraa deebise. Yoo waa'ee heerumaa yaadu hundaa jechuma abbaa kiyyaa santu na dura dhaabbata. Amma garuu muradhee jira. Fedhii maatii kiyyaa guutuuf jecha umrii ofirraa oofuun sirrii miti. Kanaafuu daddafee waan tokko murteessuu qaba. Nama amma booda naaf dhufe abadan ofirraan deebisu jedhee murteeffadhe. Tanuma keessa sheekni tokko bultiif na gaafate. Namni kun barsiisaadha. An ammoo barattuu isaati. WhatsApp irratti nu barsiisa. Amma dura jaartii lama fuudhee lachuu hiikee jira. Ilmoos ni qaba. Waan kanas isumatu naaf hime. Sababa hiikeefis naaf himee jira. Garuu qalbiin tiyya guutuutti namanne. Yoo natti kijibaa jiraate hoo jedhee shakku jira. Gama kaaniin yoo heerumuu fedhees maatiin kiyya naaf hin eeyyaman. Abbaa kiyyaanis wal dhabuun kiyya waan hin oolle. Mee akkam ta'uu qaba? Dhimma abbaa kiyyaa akkam godha? Nama fuudhaaf na gaafate kana hoo akkam godha? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme? Wanni akka hiyyummaa hamtuun hin jirtu. Dhaba maallaqaatu akkana nama godha. Intala dubraa biyya Arabaa erganii maallaqa isiin dalaydee fiddu eeggatan. Tun dubbii jabduudha. Rabbi nuuf haa dirmatu jechuu malee waan biroo maal jenna? Inni nuuf haa dirmatu. Dhimma namticha amma itti heerumuuf deemtu kana hoo maal jetta? Namticha isiinuu shakkutti jirti bara. Dubbii inni naaf odeessu amanuu dadhabee jette. Waan inni himeef shakkitee jirti. Maal akka ta'es ol baastee hin dubbanne. Duba nama isiin amanuu dadhabde nuti yaada akkam kaninaaf. Shakkee dhiisii usiitti heerumi jechuun hin taatu. Jalaa diidi jechuunis ni ulfaatti. Kanaafuu usnee gama abbaa murtii dabarsina jetta? Sanuma wanni godhuu dandeenyu. Mee iyyannoo biroo gurra nu buusi. Ammas iyyannoo yeroo hedduu irra deddeebi'amu jirtu takka jira. Iyyannoo tanas yeroo xumuraatiif dhiyeessina. Amma booda iyyannoo tana fakkaattu hin dhiyeessinu. Hayyee meetti fufi. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa. Anaaf ijaarsi kiyya biyya Arabaa kanatti bultii ijaarre. Eega bultii ijaarree booda inni qabamee gara biyyaa gale. Ani isa booda hedduu as ture. Amma dadhabee ka'ee gala yoo jedhuun lakkin galiinii usii taa'ii dalagadhu. Yoo ati galte eenyutu nu masruufa naan jedha. Saanatu si fuudhe musitu na fuudhe hoggaa jedhuun dhalaan biyya Arabaatti fuudhan isimatu nama masruufa. Kanaafuu adabadhuu taa'ii naan jedha. Mee akkam godhuu qaba?
Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Dhugaadha iyyannoon tun amma dura deebisaa harkattee jirti. Yeroo xumura hantuutaatu onnee horee leencaan wahiin dubbadhaa hayyama naaf kanni nagayaas naaf kannii je'anii beeyta. Haa. Leenci seeqee yaa hantuuta gootitti himee dubbadhu nagayaas siifin kannaa je'en amma hantuunni nagayaa harkannaan dubbattee ji'a tokko keessatti si ajjeesuun hin danda'a jetteen. Leenci mataa qaarsee koflee ati moo atiitu najjeesa mee akkamiin najjeefta hantuuta balaa je'ee gaafate. Jetteeniire. Hiisila eenaatu ji'a tokko keessatti si ajjeesa na eegi qofa jetteen. Humaa waan barbaadde harkadhu garuu ji'a tokkotti yoo nan ajjeefne anaatu si ajjeesa je'ee leenci amma akkasitti baallama waliif galanii adda ba'an. Hayyee. Leenci torbaan duraa dubbii hantuunni jetteen yaadatee koflaan dabarse. Garuu yeroo garii abjuudhaan hoggaa hantuunni isaa ajjeeftu arkuu jalqabe. Mana arkus garuu humaa tarkaanfii fudhateen qabu jetta. Torbaan lammeessoo ammoo sodaan qaama seentee onneen dhahachuu eegalte. Torbaan sadeessoo keessa garuu dhugumaan sodaatee ifin dubbachuu eegale. Yeroo yoo dubbiin hantuunni jette dhugaa taate hoo jee hasaase. Yaa salaam. Torbaan afreessoo du'a sodaaf qaamni leencaa hollatuu jalqabe. Waan godhuu fi dhiisullee sadarkaa wallaalurra gahe. Amma osuma deemtuu sa'aan dhumaa geesse. Duuba hoo. Guyyaa baallamaa hantuunni leenca ziyaarraa hoottaa jettee bineensota hunda walitti qabdee mana leencaa fidde. Akkuma mana leencaa seenaniin tasa waan isaan rifachiisu mudatan. Leenci du'ee ciisa. Qaamni isaatis yaadduun miidhamee akka jiru arkan. Ajaa'iba! Leenci humnaan waa cabsee nyaatuu fi bareedee sodaachisu. Hantuuta yartuu akka hin qabnee fi bareedu tanaan akkana ta'uun waan nama raaju. Ta'anii balaa eeguu fi hammeenya qalbisuun waan akkaan nama miidhu ta'uu garra. Eega jiraachuun hin oolamne jireenya abdii qabu jiraatudha. Balaa heegaree as deemtuuf bakka guddoo kannitee jireenya dhabin. Guyyaa kee kaarraa kanarratti xiyyeeffadhu waan gaarii dalagi. Rabbii kee yaadadhu. Milkaa'ina qalbisi. Gorsa bu'aa qabu caqasi. Yaanni dhukkuba abdiin fayyaa. Obsi ammoo mallattoo galma gahuuti. Ta'anii balaa eeguun baduudha. Akkasi. Mee egaa hangana jenna.